في أي ذي وياي منظر جديد يمال جازرت ما يلاب يا عمري يني كم هيا أما أنت أنا أكيد هذا يادتي ياد ما في يان كندا ودو ونين تاني dalan tenga tuni wanto ko abdi ba maka lalu tiba-tiba ada fi jarti yasin oro dadi tu wal dabelan wal dabe ama patian yasin jalati timti isi garagu buda timti dalan tan garagu bu takagis asara dirti mo ni go meju wan sila harka kabu sonu faja zeju sini kale dira vidaim ni be hakka tokko dira vidaim ni akka tokko wan sila ni harka kabu sonu harka faja sudah wo betul kisah garsis teju yasin kenya ta'i ti ilmaan kee guddifadhu andugaadhaan sitti hima ilmaan kee sun xixiqqaadha ta'iitii ilmaan kee tana san guddifadhu maaliif namni ilmaan xixiqqishaa akkasiisan qabu qalbii isaa gama dhalaadhaatitti asiinoof akka ati ilmaan kee kana hin guddifanne taata sii galee kanaaf ta'iitii qalbii takkaan guddifadhu hin jaalatinii miti dubbii jaalachuu dandeessa garuu akkanatti miti otoo ijoolleen seettee sun xixiqqishoodha baaba jaalalaa kana keessaan seenaa hatamaa hin fa'a sii galee ijoolleen tuni waa hedduu sirraa beeti ati imma ijoollee teessan ani abbaadhaa jettee halaaltu taate dogoggora qabda ijoollee ta'e odoo ati abbaa isaanii ta'uu fi beetu akka saahibaatitti waliin deemuu yoon beekne karaan ati irra jirtu karaa dogoggoraati jechuudha sii galee jaalalti fageenyaa tuni rakkoodha qabdi sii galee kanaaf qalbii takkaan wanni ta'e mucayyoon ni taphatti naasitti hima fatiyaan ni taphatti sii galee hayi maal dhabdee taasii Itoophiyaatti jaalalee galte doo fayyaan qabdu wallahi sin jaan zaahiriin sitti himaati taa'eeti ijoollee ta'e guddifadhu hayi minna akka wandimmi andukumaan sitti hima ni naaf tallee kan jenne naaf haasan hin qabu amma takka illee hin qabu wanni nan itti naafu yoo namni tokko waa godhate ani hin godhanne sanitti ni naaf malee wanni dhaamti waan akka hojiidhaatii fi waan akka afaaniitiif kana kan hedduudhaan ni naaf waan san barachuufaadha tunimmoo wanni tun fedhii namuu nyaatattiidhaadha waan taateef kana wanni dhaamti pilaanaati irra jirturraa si fageessite jechuu fayyaa karaa gabaabaa kanaaf akka obboleessaatitti be focus on your kids digalee anaan si dhaama jaalachuu dandeessa garuu ammaa miti yeroo isaatii miti maasin janamni nu yaati sii galee yaati yoo amma isiin mustaraa yoo badiillee qabaatte haala maatii itti deemu jirtu kanaan durumaanuu gurbaa waan biroo keessa tureedha intalti obsiteeti gartee inni waan adda addaa irra dalaynaan biyya san gadhiiftee baatee jaanamma misteekni ati uumtu beeka tokko tana sii galee irra guddaa amma diyaaspoora asii kana
wanni kanatti singilii isaan godhanii beektaa hin beektu maaliif jaartiidhaa wajjin wal lolle jeeti jaartiin odoo mana keessa jirtu ilmaanis odoo qabu jaartuma tanaan aarsa jechuudhaan suuraa faranjii faa faranjitti ara waliin dhuge faa faranjitti ara waliin taa'ee faa tabiroo faa buudhee feesbuuk irra gadhiisa wanni sun paabliikii taate jechuudha wanni sun teesseeti wanni gooti namni fideetii sheeritti godha yoo inni illee isiisan buloo godhe jaartillee buloo godhe namoota niititu jira namoota nama dalaganii jira namoota san fidanii kunoo bar gurbaan waan akkanaati akkasii haatiinis maal gooti waan san fideeti ijoollee sii garsiiste jechuun abbaan keessan naafi isin jibbeeti waan akkanaa godhuudha jira ganaa ijoolleen adawwii sittaate jechuudha ijoollumate firraa kadhattee hin dandeessu gara asii galee namni keenya wayillee dhuhisee waa godhuullee hin beeku wanni isaa hundinuu ifaadha teesse ala wanni tuun imma dogoggoree xixiqqishaanati immoo deddeemtuun kun side effectii fiddi ijoollumate isa nama akka haadhaa fi abbaa taatee guddisuunu hedduu jabaata yeroo kanatti karaa faa waliin deemtan tattafachaa waliin deemtan waan laaftuu taatee wanni sun namootan arguu danda'an viidiyoo teessan sanna akka waan laaftuutti arguu danda'an hedduu ulfaata ilmoo fiitiif bikka namni tokko bikka lama ta'ee qoodamee haadhaas taatee abbaas taatee guddisuun ni jabaata kanaaf tasgabbaa'ii ijoollee teetee irratti xiyyeeffadhu quraana faa barsiisuu siigalee waan adda addaa wanni godhuu dandeessa ammoo kanatti sooshaal miidiyaa irratti ol baatee waggaa waan akkanaa kana goote kuni rakkoo wanni kana paablikiidhaa tuni rakkoo dhabitti gaarii miti akkasiiti wallahi nu rakkanni barbadana hundaafuu ayyaanuma kiyyaan kannallee akkanatti naarrees abdiidhaan qaba hammeenyaaf odoo hin ta'in yaada yookaan gorsa xiqqoo keessaa qabu tan obbolummaadhaati jechuudha saniin isin dabarsiyan fatiyaaf odoo hin ta'in siif siigalee siif jechuudha kana jechuudha maal jee mucaadhaatiitu abbaan biddeenaa mana haadhaa deddeebuu guddisnaani sommaatii namichi kanatti mana keenya kanatti ol deddeemu kun maalii jee gaafate mucaan barkoon abbaa keetii jettee gaafate ba'u kun eessatti abbaa kiyya barkoon abbaa kee lammaffaadhaati abbaa biddeenaati jennaan okkee mucaan ni jeen mi'a afaan haadhatiyyaa abbaa kiyyaatiitu beekaa jeen siyaa galoo achirratti mi'a afaan haadhatiyyaa abbaa kiyyaatiitu beekaa jeen